tasa niyyata kan qabu yeroo sanitti waa takka tabi'an karaa deemuu jira. Bilbilaan jirte bilbilaa deemaa ta'a. Haasa'u jira bilbilaan konkolaataa manatti yeroo bakka achi godhuuf hin beekne. Wallahi si jala nama. Daandii deemsa. Si jala amma akka deeggarta si jala fi gorgitee mi? Ati asiin achi ariitaan achiin afaan ba'ami. Kanaan isa dha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور نكينا جرا جرت والحمد لله جرا أما وني أن في بيالي نتلو دي مامي منا كترون من يالا إني ديبو حتى وان كيف اندلق أفوان نتلو دبي اتلي هندي بنيغرو بالبلاني لك يديني نما قدي في جرا amma ammoo ani reef dalagaa irraa galee mana deemu jira mana kiyya jechuudha. Waan inni itti oole akkam itti oole doktorri maal jedheeni jedhu dhaqee gaafachuuf deemu jira jechuudha. Kanaafiyyuu mee maal inni yaalli isaa sun akkam ta'e fayyamoo fayyummaa isaa qulqullaa'ee ka ta'e wajjaan baafadha jechuudha. Amma deemee guyyaa natti hin tolle jechuudha. Ani dhaquuf dalagaa torbee tokko muluu dura isa dura dalagaa irraa hafee jechuudha. Isa walii gad deemanii ture jechuudha. Mana yaalaa irraa akkuma agartan jechuudha. Mana yaalaa bakka hundayyuu wajjin dhaabadhee torbee tokko guutuu dalagaa kiyya dhiisee isa jala deemaa ture jechuudha. Amma immoo torbee kana keessa amma na hayyamuu didanii jechuudha. Durallee torbee tokko dalagaa dhiiftee walii gad deemte jedhanii na hayyamuu didanii jechuudha. Sababa san ka ta'e isa jala hafee jechuudha. warroonni ma isa jala hafte yettanii illee na gaafattanii ani waan rakkoo dalagaatiif ganna dhiisuu didanii na hayyamuu didaniif jala hafe malee bilbilaa fi waa hundaanuu bilbilee gaafatu jira. Inni guyyaa mana yaalaa kanatti deebi'uu dagas jechuudha. Guyyaa dawwalee fi jechuu mana yaalaa sun hadhaatii achi deebi'ii jedhanii nama godhee fi yaadachiisee jechuudha. Jalaa hin hafne jechuu yaadaan jaluma jira. Sababa dalagaa ka ta'een isa jala hafe jechuudha. Kanaafiyyuu mee amma waan inni jedhaniini waan inni itti oole san dhaqee gaafa. Fayyagam seen. Akkam jirta? Fayyagam. Nagumaami. Alhamdulillah. Wallahi waan jira. Akkam taa'e dhaqe. Rabbi galanni haa ga'u. Asitti muran jennaan rabbi keessa jira jedhe. Wayyoo itti eegarte? Akkam jira? Nagumaami? Fayyoo dhaqxe? Dhaqee doktora bira dhaqee. Bas siwannoo seeqee jennaan gaa. Dalagaa fillee. Dalagaadhaaf mashquula naan jettee mire. Dalagaan jirullee mashquula natti dhaganna dhiisuu didanii. Bas akka ta'u dhabee si dawwale yoo nama argatte nama waliin deemisiin jedhe. Laa mucaa tokko argadde inni mucaa hojii deemeet. Asii maakalaas taaksii qabannee dhahinee ilaalame. Ansi na yaadachiisi malee dagadde iyyuu bara. Otooti naa bilbiluu baatte waa takka irraanfadheetiin jira. Akkami of dagatte jechuudha maal taate ofii dagatte jira rabbi galanni haa ga'u. Akkasanii balleellee beektaa qilleensa kanarra. Afuur doktorni baay'ee si gaafatanii maal ta'e hindu immoo hin jira maal goote mana yaalaa baay'ee jedhin alhamdulillah qoca asitti muran jennaan rabbi keessa jira jedhe amma homaan jedhu hunoo baay'eetiin jiraarra doktora illee bira dhaqee laalamee jira nalaalee itti qallee holaatti qallee diimate nalaalee akkanatti waan gaaf duraa jedhu na qabesan akkana addaan na qabee afaan addaan na qabee gurra na qabee nalaalee hunda. Masyaallah jadi dewi warga na barreessin ture. Ilaaja kasih barreessi jira. Barreessi ture. Maal tafireen? Jadi wallah waan jedhu beekani. Kana fudhadhuuti si dhiisanaan jedhe kalaas achi. Ati jechuun fayyade. Kana na dhukkuban jedhe kana na dhukkuba jedhe. Wallahi. Amma kun kabuudaati ilaani. Ilaani kabuudaati kun kaasee. Amma kalaas kana fudhannaan. Assalamu jedhe nagaa kalaas kanuma qofa fudhadhu naan jedhe. Hordoftoonni illee baay'ee gaafatanii si yaasanii maaluma ta'e maaluma irra jira. Fayyee jedhanii. Jedhiin gaafuma jirra kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya galatoomaa ulfaadhaa warroonni du'aayii nu godhuudhaan argitanii isallee bilbiltanii gaafachuudhaan nu gaafataa turtan ulfaadhaa
Galatooma wayyoo isiniin jedha fayyeetiin jira. Wayyaa yoo amma kan duraatti miti. An argitan. Garaallee baasee qomallee. Raahaa furanne. Ciisee nyaataa jira. Akkasanii deebinee jirra rabbi galanni haa ta'u amma garuu. Nasraddiin ammallee si barbaada. Kan Nasraddiin dhiisi. Kan Nasraddiin. Amanaa bakka isaa asii achi akka ta'u deemu maal akka wal goonu egaa harki taraa biraa. Ati aduu dhageettee bara ati quban qabdu Nasraddiin waan irraa dalage. Waan irraa dalage ati quban qabdu. Yani zamoora beektaa ati quban qabda isa jala dalagu jira beektaa isa jala dalagu jira viidiyoo garte bakkuma inni jimaatti qabu dhaqee jedhi nama jala kaa'e ijoollee isa waliin teettutu naada waliin Nasraddiin hadhan waliin qamaa jira naan jette dhaqeetti bakkima ulama sana eegee boo galgala ulama san dura eegee qaraa qulfii makiinaa sana harkaa fudhadha jedhee yookiin achuma taa'ee ulfii irraa fuutee irra otoo baafte maal irra baasii fida makiinaa yoo silaatti irraa isita makiinaa yoo itti irraa isite Chattuu arsii biraa biti. Isu konkolaataa masanii irra baafna. Itti irraa isita. Saman birraa. Booda boo eegeeti waan dalguma goree eegee beektaa jimaa mirqaanee qulfii harkaan akkana godhaa deema beektaa jimaa harka tokko qabate walumaa dhufne boo itti inni boo ittuma ba'e. Wayitana sii ba'e boo duubatti fiigiti. Jimaa gatee hin kenne jimaa boo itti jimaa gitee lammataa gatee. Jimaa godhatee ittiin awwaaran buusne jala. Jalamaa ijoollee qatti biraatti itti deebi'ee beektaa. Qatti biraatti illee maan na eeggatu na biroo magaye. Wayita ani telefoonaan isa sawaraa jedhee telefoonaan naannoo san kaamera jira beektaa. Telefoonaan sawaraa wayita harka tokko ni qaba jedhee duubatti. Indooftuu qolomatii isaa. Telefoonaan hin tolu dide jimaa lama buusee dhabatee jechuudha. Ari dukuma fiigu didee dukuma fiigu didee Guyyaan kolfaa jarjariin jettee yoonnoo ni beeytani suutuma suuta kanaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya eenyu bosona darbame eenyu qiletti darbame akka isatti na kuchisiisee jira akka isatti na dhabamsiisee jira jechuudha garuu harki taraa wal liqe asii achi harki taraa wal liqe. Ammallee singaa'uure. Eenyu? Siyoo. Singaa'u. Du'een lubbuu tana dhabama malee hangan fidee sanuma akkas gaara isan baasu. Gaara isa baasuun haraam. Gaara isa baasuun gaara isa baasuun haraami. Qabnaan yaa rarraasu haada argitee haada gaara sana rarraaftee isa asii hiitee laalladuu jettaa. Ati babaafachiisuu deemta qaba. Addunyaa raafichiisuu. Guyyaa sana yoo haasofne irra nu wayya. Yoo beekkatee silaa kuteeyyuu asii miti yoo magaalaa kana keessaa bahe akka nu jalaan baane eessaa miti gaara fedhe bosona fedhe yoo ta'e. Xaariin sii fidee dheesetti kan deeggaddana yaa'ee. Doobaa dhohitee lafaan dhohitee fidee maal qaba. Sii baadhee sii fidee. Inuu fayyeetiin qulqullaa'ee. Jimaa lama buuse ebboo dura miskiinaa kenna jedhee. Amma goona nuyi asi. Miskiinaa kenna jedhee. Waan goona. Ofirraa qabee ebboo. Itti dhukkisiise guyyaa lama na dhukkube walla. Guyyaa lama mulu. Barnaan bisiisee taata gaafsanii ni natti buusila. Fayyitee godhama. Mata kun guutuu na shokokomee bar kun guutuu wayi fayyaa na qaba. Dooniyaa si kaa'ee. Dooniyaa si kaa'ee darbe. Dooniyaa mageessaa na fuute ati garuu. Dooniyaa mageessaa si fuute walla. Akka inni si godhisaniif sila. Amma waan gootu nuyi asi. Barbaaduu qabna qabuu qabna. Homa sababa doonii gaara sanitti na baaseef yoo dhiirummaa qabaate akkuma konkolaataa narra baasee maanan kochisiise. Bar namni odoo nama dhiira ta'e jagana ta'e konkolaataan sirran baasu odooti niyyan odooti beeyi. Tasa niyya takkan qabu yeroo sanitti waa takka tabi'an karaa deemuu jira. Bilbilaa jirta bilbilaa deemaa jirta. Haasa'u jira bilbilaan konkolaataa manatti yeroo bakka achi godhuuf hin beekne. Gaara tiyyatullee. Dhiyeessi jedhee ni beektaa. Amma ni asiyoonni ta'e nu jiru. Wallaahi. Wafasaman billaahi fuudha. Ati taa'e dandeettu anuma sii fida. Anima. Wallaahi sii fida. Wallaahi si jamaana. Asiin ka'ini. Abadan. Yoo hanqabee maa isa fidee feetu akkinti hin deeffata. La. Wallaahi si jalaana. Daan dandeessu deebisa. Si jala amma akka deeggarta si jalaatii gorgiteemi. Ati asiin achi ariitaan achiin afaan ba'ami. Kanaan isa dha. Ni asi. Yoo dadhabdee deemu. Dadhabne.